Dai, ora va kadana. Jette rawam be jarri. Namoonni viidiyoo reakshinii hojjetan viyuu 1000 argachaa jiru. Garuu akkamitti hojjetama jettanii of gaafattanii beektu? Har'a viidiyoo kana akka itti edit gootan isinitti agarsiisuuf deemaa hanga xumuraatti na waliin tura. Viidiyoo kana hojjechuuf maateriyaali isin barbaachisan. Tokko kaameeraa yookaan moobaayilii riikardii ofitti gootan. Lammaffaa PC yookaan moobaayilii irraa viidiyoo ilaaltan. Sadaffaa maayikiroofoonii meebii barbaachisuu dhiisuu danda'as garuu akka sagaleen keessan dhagahamuuf yoo fayyadamtan gaariidhaan jedha. Afuraffaa eerfoonii yookaan heedfoonii. Shanaffaa iskiriin riikardarii. Aappis ta'uu danda'a sooftuweeriis. Piroosesii gara viidiyoo riikardii godhuutti yeroo seennu viidiyoo keessan riikardii gochuun eegalsiistu sanii booddee viidiyoo ilaaltan PC irratti yookaan moobaayil keessan irratti ilaalaa yaada keessan kennuun eegaltu jechuudha hanga viidiyoon keessan dhumutti ittuma fuftu. Erga viidiyoo keessan riikardii gootanii piroosesiin itti aanu gara viidiyoo edit gochuuti. Egaa edit yeroo goonu editingii gosa lamatu jira. Tokko kan akka jaabu reaaktii kana kan lammaffaa immoo kan geengoo keessa taa'anii viidiyoo irratti reaaktii godhan saniiti. Jalqabumaan gara viidiyoo isaa jaabuutti haasa'in. Viidiyocha edit gochuuf wantoonni isin barbaachisan tokko aappii yookaan sooftuweerii edit gootan. Lama viidiyoo keessan kan waraabdan. Sadaffaa viidiyoo nama bashannansiisu yookaan nama hawwatu. Maateriyaaliiwwan viidiyoo kanarra jiran liinkii isaanii diskiriipshinii jalaa argachuu dandeessu. Amma kan nuti goonu viidiyoo keenya gubbaarratti bal'isnee kan reaaktii irra goonumatti xiqqeessinee gara gadiitti akka keenyudha. Gara viidiyichaa taaseen. Kaapkat keessan ni banattu intarfeesiin isin agartan kana hunoo kan gubbaarratti mul'atu kana. Egaa viidiyoo keessan fudhachuudhaaf impoorti bakka tuqxaniituma. Fooldara faayiliin keessan keessa jiru fudhattanii impoorti godhatu jechuu jalqabumaan. Viidiyoo keessan impoorti efa gootanii raawwattanii bakka impoorti jedhu kana biratti viidiyoo keessan piriiviyuu gootanii ilaaluu feetan akkan irratti tuqxanii gubbaarratti bakka pileer jedhu irratti argachuu ni dandeessu. Diraag gootanii gadi bakka irratti viidiyoo edit gootan irra keessu jechuu viidiyoo keessan san. Egaa viidiyoo isa irratti reaaktii gootanis diraag gootanii akkuma dura goonetti gadi bakka irratti edit gootan irratti gadi buufatu. Egaa viidiyoo keessan leer irratti godhatanii booda viidiyoon keessan saayiziin isaa waan xiqqaatu qabuuf achi gubbaa tuqxanii akkanatti gadi ni xiqqeessitu yookaan immoo iskeel kan jettu bira dhuftanii saayizii ishiidhaa gadi xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. Sanii booddee bakka taa'uu fedhutti gadi siqsitanii diraag gootanii ni keessu jechuudha. Egaa viidiyoonni jalqabaa kanuma baay'ee nama hin dhibu isinillee yaaluu dandeessu jechuudha. Gara lammataatti immoo deemuu keenyaan dura yeroo viidiyoo reakshinii hojjettan of eeggannoo jabaan godhuu qabdan. Wanti mirkaneessuu qabdan viidiyoo keessan taayimingiin viidiyoo lamaanii wal simsiisuu qabdu. Audiyoo keessanis viidiyoodhaan wal qixa ta'uu qaba. Gara viidiyoo isa lammataa edit gochuutti haa dabarru. Bakka impoorteettu tuqxanii viidiyoo baakgiraawundi irra footoo yookaan viidiyoo baakgiraawundi irra isinii ta'uu barbaadu ni galchattu. Isa diraag gootanii bakka irratti viidiyoo edit gootan irratti gadi buufattu. Ni bal'istu jechuudha hanga viidiyoon keessan dhumaa ta'u irratti. Sanii booddee viidiyoo keessan gubbaarratti kan sarkilii keessa akka seenu feetan fuutanii diraag gootu leer irratti ni baastu jechuudha. Ani viidiyoos duraarraa hin itti fufaa jira waan ta'eef viidiyoo keessan yoo kan isin jalaa dhokatu ta'e leerii isaatiidha oliif gadi wal jala jijjiiruu ni dandeessu. Egaa amma kanatti dhufee jira viidiyoo isa kan koo fuudhee sarkilii keessa naquudhaaf bakka inni taa'u ol mijjeesseetiif maaskii bakka itti tuqeetan sarkilii irratti ni tuqa jechuudha. Egaa akkanas ni dhufee viidiyoo keessan irratti ol guddisuudhaan bakka mul'achuu barbaadu fuula keessan irratti efa keessanii booddee saayizii isaatiidhaan ol ni guddistu jechuu qabdanii bakka roga irra jiru irra fuutanii jechuudha. Sanii booda bakka fuulli keessan nagaan mul'atu irratti ni keessu. Sanii booda beezik kan jedhu tuqxanii gadi saayizii isaatiidhaan xiqqeessuu ni dandeessu. Egaa viidiyoo irratti reaaktii gootan immoo gadi kanarra osoo gara walakkaatti ol sitanii wayyaa akkana diraag gootanii olii ni baafattu. Egaa viidiyoon
reakshinii akkanatti kan hojjetamu kanuma bakka viidiyoo hundaarratti kukkutanii akkanatti kan gootanii viidiyoo irra react gootan kan isin jechaa jiru viidiyoo nama bashannansiisan kan koompitara irratti ilaalaa turtan yookaan moobaayil keessan irra ilaalaa turtan iskiriin riikardariidhaan riikardi gochuun sinirraa eegama. Egaa viidiyoo riikardir gootan san kan viidiyoo keessan waliin edit kan gootanii viidiyoo lamaan isaanii immoo wal simsiisuu keessan hubadhaadha osoo edit gochuun eegalin dura jechuudha hunduma isaatiiti. Egaa viidiyoon irraasni qabadee ilfe kana fakkaatu ture akka viidiyoo kana jaalattan abdiin qaba. Viidiyoo kana immoo laayik gochuu namoota hedduu bira akkanaaf naaf godhaa isin jedha waan waliin turtaniif galatooma.